Ruku'a yeroo buunu zikrii maal jedhamu jenna. Akkasumas akkaataan ruku'a sirrii ta'e itti bu'an akkamii? Inshaallah barnoota kana keessatti waan kana ilaallaa, sirritti dhaggeeffadhaatiin adda baafadhaa, hanga xumuraatti sirritti ilaala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruku'aa fi zikrii isaa. Ruku'a akkamitti buuna, akkasumas zikriin ruku'a irratti jedhamullee maali ka jedhu inshaallah takka takka isaatiin ilaallaa. Jalqaba ruku'a jechuun maali? Ruku'a jechuun adeemsa salaata keessa jilba qabachuuti. Adeemsi salaata keessa jilba qabatuudha maal jedhama? Ruku'a jedhama. Jechi wayii ka ruku'a kanaan wal fakkaatu ni jira, kan namoota hedduudhaan yeroo baay'ee dhibu. Maalidha? Raka'aa isa jedhu. Raka'aa jechuun dhaabatiinsa salaataa tokko. Dhaabatiinsi tokkochi salaata keessatti dhaabatan raka'aa takkatti jedhamti. Maal of keessa qabata? Ruku'a of keessa qabata, sujuuda of keessa qabata, akkasuma takbiiraalee garaagaraa of keessa qabata. Takbiiraa seensaa ta'ee, takbiiraa yeroo jilba qabatanii ka jilbarraa ol jedhanii, ka sujuuda ittiin bu'an, kanniin of keessa qabatu maal jedhama? Raka'aa jedhama. Raka'aan dhaabbii takkatti. Fakkeenya salaanni zuurii raka'aa 4 qaba. Dhaabbii 4 jechuu. Kan dhaabataniitiin akkasis salaatan 4 qaba. Raka'aa fi ruku'a garaagarummaan isaa kana. Ruku'a bu'uuni akkuma beekamaa ta'e arkaana salaataa 14 keessaa isa tokkodha. Waa'ee arkaana salaataatiin wal qabatu viidiyoo seentaniitiin ilaaluu dandeessanii. Inni jira. Zikriileen ruku'a keessatti jedhaman waajibaa salaataa keessaa isaan tokko jechuu. Zikriin ruku'a irratti jedhamu subhaana rabbiyal aziim ka jedhamu sun inni waajibaata salaataa keessaa isa tokkodha jechuu. Zikriileen kuuwwan sunana salaataa yookaan sunnaalee salaataa ka jedhaman ka dhiyoo kana baranne keessaa isa tokkodha jechuu. Zikriilee ruku'a irratti jedhaman tokko isaatiin ni ilaalla inshaallah. Akkamitti ruku'a bu'ani? Ruku'a namni tokko akkamitti bu'uu qaba? Akkaataan sirrii ruku'a itti bu'an akkaataa armaan gadii kanaa jedhan ulamaa'iin. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisaan nu ibsanii jiran. Tokkoffaa dugda diriirsuudha. Dugda ni diriirsina. Dugda keenya ol dhaabuu hin qabnu, gadi buusuu hin qabnu, maal goona? Dugda keenya diriirsuu qabna jechuudha. Lammaffaa harka lamaan cinaacha irraa fageessuu. Harka lamaan ciqilee keenya harka akkana gadheeratu kana maal gochuu qabna? Cinaacha keenya as maxxansuu hin qabnu. Yeroo nu mijate maal gochuu qabna? Cinaacha keenya irraa achi qabuu qabna. Ofitti as maxxansuu hin qabnu jechuudha. Sadaffaan mataa osoo gadi hin buusin ruku'a bu'uudha. Mataa keenya gadi buusuu hin qabnu. Akkasuma mataa keenyallee ol kaasuu hin qabnu. Jidduu sanitti, giddu galeessatti maal goona? Mataa keenya diriirsinee dugda keenya walitti galchinee akkasitti buunaa jechuudha. Baay'izawee iddoo sujuudaa ilaalaatiin mataa keenya osoo gadi hin qabin, osoo olillee hin fannisin, yoo daayireekt akkasitti iddoo sujuudaa ilaalaa ka buunu ta'e ni qajeelaa jechuudha dugdi keenya. Hadiisaan yoo ibsamu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam osoo bishaan irratti naqamee lastaqarra, akka osoo bishaanuu irratti naqamee bishaan gubbaa dhaabatuu danda'u takka akkasitti diriiraniitiin salaatanii jedhan nabiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf akkasii sujuuda bu'uu qabna, ruku'a bu'uu qabna. Akkasuma mallee inni xumuraa akkaataan itti bu'an akkamii? Qubbiin harkaa addaan baasanii jilba qabachuudha. Qubbiin harkaa shanan keenya kana, quba shanan kana maal gochuu qabna? Addaan babaasnee akkanatti mufarrajeetee asaabii jedhama. Addaan baasnee akkasii jilbarra gadi keenyaa jechuudha. Akkaataan sirriin ta'e, akkaataan itti bu'amu akkaataa kanaa jechuudha. Inni ittaanu zikriidha. Zikriin ruku'a irratti jedhamu maal fa'a? Zikriileen kunniin tokko isaatiin inshaallah ni ilaallaa. Zikriin tokkoffaani subhaana rabbiyal aziim. Subhaana rabbiyal aziim. Yeroo meeqa jennaa? Tokko jechuun dirqama. Zikrii kana subhaana rabbiyal aziim ka jedhu tokko jechuun dirqama. Namni tokko yoo ka dagatu ta'e xumura irratti sujuuda daguu yookaan sujuuda sahwii ka jedhamu bu'aa jechuudha. Yeroo 3 itti dabalaniiti yeroo 3 haga yeroo 10 jechuun sunnaadha jechuudha. Sunnaa jaalatamaadha. Tokkocha jechuun dirqama. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Subhaana rabbiyal aziim jechuun rabbiin koo guddaa kan ta'e sun maal ta'e jechuudha? Qulqullaa'e jechuudha. Rabbiin kiyya guddaan sun qulqullaa'e jechuudha. Hadiisni kun hadiisa sayyaa Imaamu Muslimtu lakkoofsa kana irratti odeessanii jechuudha. Inni ittaanu zikriin lammaffaani isa kana. Zikrii kana jechuun sunnaadha. Sunnaa jaalatamaadha. Namni tokko osoo kan dagatu ta'e salaatni isaa sababa kanaaf hin baddu jechuudha. Innis maali? Subbuuhun qudduusun rabbul malaa'ikati warruuh.
subbuuxun qudduusun rabbul malaa'ikati warruux. hiikkaan isaa maal jechuudha? Subbuuxun qudduusun rabbiin subhaanahu wa ta'ala subbuuxii akkasuma qudduusillee. Subbuuxii jechuun maali? Wantoota hir'ina ta'e, wantoota hir'inaa fakkeenya ilma qabaatu, nyaatu, dhuguu, rafuu, wantoota akkanaa irraa rabbi qulqullaa'e. Qudduusun waan isaan hin malle irraa rabbi qulqullaa'e. Wanti isaan hin malle waa hedduu jira. Wantoota isaan hin malle wantoota garaagaraa irraallee qulqullaa'ee jechuudha. Waan isaaf hin taane waan isaaf hin malle irraa rabbiin keenya qulqullaa'e. Eenyu? Rabbul malaa'ikati. Rabbiin maleekota uumaan isaanii ka maleekota uume, uumaan maleekotaa yookaan rabbiin maleekotaa fi rabbiin ruuxiidha. Ruuxi jechuun yaa ruuxii namni ittiin jiraatu kana yookiin ammoo maleekaa Jibriil jedhamu lee ta'uu ni danda'a jedhani. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ruuhii uumee fi Jibriiliin uume maal ta'e jechuudha? Qulqullaa'ee jechuudha. Hadiisni kunillee hadiisa sahiha ta'een imaamuu Muslim odeessanii jiranii. Zikriin sadaffaan isa kana kunillee sunnaadha jechuun namni tokko osoo jechuu kan dagatu ta'e salaatni isaa sababa kanaaf hin badu jechuu. Garuu salaata isaa sirriitti isaa bareechisa. Innis maali? Subhaanaka Allaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahumma ighfir lii. Subhaanaka Allaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahumma ighfir lii. Subhaanaka Allaahumma rabbanaa wa bihamdika Allaahumma ighfir lii. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Yaa Allah. Subhaanaka jechuun qulqullina kee yaada. Allahumma yaa Allah rabbanaa rabbii keenya wa bihamdika ati faarfamaa ta'uu kee wajji an qulqullina kee yaada yaa rabbii keenya jechuu. Allahumma ighfir yaa rabbi naaf araarami jechuudha. Sirriitti zikriilee kanniin jechuu qabnaa jechuu. Zikriin kunillee hadiisa imaam Bukhaarii fi Muslim odeessan keessatti kan dhufeedha jechuu. Itti dalaguu qabna, sirriitti baay'isne jechuu qabna. Zikriin afraffaan isa kana. Subhaana dhil malakuuti والجبروت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هي كان يسمى لجورا سبحان ذي الجبروت قل لا ربنا أبا مالي أبا جبروتا تأي جبروتا يتوما وانتو كتتبسانيتين جبين يكاكبو كتتبسيتي وانتو كهجلتي موهيجرو ربين سن قل الله يجو والملكوت كأنغون هركا إساجرو والكبرياء أكسما من لي كربين بونو hin qabaaf jabina qabaaf jecha ka boonu wala caafamati rabbiin guddina ka guddina qabu rabbiin sun maal ta'e jechuudha? Qulqullaa'e wantoota hir'ina ta'an hundumarraayyuu jechuudha. Hadiisa kanallee hadiisa sahiha ta'een imaam Abii Daawud odeessanii jiranii itti dalaguu qabnaa jechuudha. Zikriin kunillee akkuma zikriilee as dura dubbanne sadanii sunnaadhaa dirqamaa miti. Dirqamaa miti. Ka dirqamaa ka jalqabaasan qofaa jechuudha. Zikriin shanaffaani isa kana. Allahumma laka raka'atu وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. إيكاني سامل جتشورا يا الله ركوع سيف بؤي وبك آمنت ست اللي أماني ولك أسلمت سيفس مساكمي وخشع لك سمعي dhageettiin kiyya yookaan gurri kiyya siif gadi godhate wabasarii ijji kiyyallee wamukhii dhukni kiyyallee wacazmii lafeen kiyyallee wacasabii maarshaleen qaamaa kiyyiin hundi morgaan wanti qaamni kiyya hundi paartiin qaama kiyyaa hundi siif maal ta'ee jira? Rabbii kiyya siif gadi jedhee jira jechuudha. Akkasii zikriin kunillee dirqamaa miti sunnaadha jechuun sunnaadha jaalatamaadha. Zikrii kanallee jechuu qabnaa jechuu. Keessattuu yeroolee imaamni rukuu dheeressu yeroo akka taraawiihaa fa'a, yeroolee akka tahajjudaa, yeroolee akkas akkasii kanneen keessatti maal gochuu qabna? Zikriilee kanneen sirriitti baay'ifneetiin jechuu qabna jechuu. Ajrii guddaa qabanii, sawaaba guddaa nuu qabanii, salaatni kaayyoon isaa maaliidha? Rabbiin sirriitti faarfachuudha. Sababa kanaaf jecha sirriitti Rabbiin baay'isnee faarfatuu qabna jechuu. Zikriileen kanneen fakkaatu inshallah zikriilee kanneen hafaza irra deddeebi'aatiin qabadhaa. Barnoota amantii Islaamaa haala bareedaa amma barattan kanaan baratuudhaaf yuutuubii irratti Mujaahid Fillah ka jedhu subscribe godhaatiin akkasuma nama birootiifis dabarsaatiin nu hordofaa. TikTok irratti Mujaahid Fillah 2 ka jedhu follow godhaatiin nu hordofaa, nama biroollee barsiisaa. Telegram irratti @abduislama_apologist ka jedhu join godhaatiin barnoota diiniidha haala bareedaa kanaan kottaa baradhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.